بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على وله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا دعوتوتا خنيا خنفقو في ديو جرتن بك جرتنيتي سلامتان قبدي ورنا يا ما شاء الله ميغا وردفتوتا دعوتوتا خنيا واني قدان رفيفي ولا غاف ربك خلنو ربي سبحانه وتعالى بيفهم أنا ما توصلنا كونكشني بكان جروساني ركزناني في الراجي خيبته على كل حال إما وبليان كينيا كولا كاجرانتي والكابتي هجي هما في سكان نيسا أمة كينيا رتي راوة ماجرو قيان هالكن كن هالكن جمعتي ننو أفهم بيتنينغا كيساتو بلين خيخ مسلمة إن شاء الله ويا جمعة خنا ربي سبحانه وتعالى ساعتك كاجرة تربي خيستنا ما في أواتو هدرا وبلين خنيا خولقا خنبورنا خنجوجي خن خيستو ولو ما قالتي قوتو أوروميا خيستو مو حالي أما ولقا رتقا جيفا ما جروخون دقوقا سني أمتا أورمو رتقا جيفا ما جرو تهو بيخا مقا قرتي لولاتين سنجلتي قرتي قادي سيفتني تسندهو قرتني ilmaan keenya obboleeyyan keenya haadhawwanii fi abbootii keenya kan nagiyaa kan dirree lolaa keessan jirre akka gartee maaliin sin ja'a baalatti harcaasaa jiranii reefka isaanii kanaaf hadara kun immoo wanni nama gaddisiisa nuti wal dhabuun wal qoqqooduun tokko ta'uu dhabuun bakka hudhameeqatti adda qoodamuun keenya kun rakkoo guddaa ta'aa jira. Kanammoo hayyoonnis hubachaan jirtan arra silaa nama jabaa tokko UN keessaa soo qabaanne nama nu fakkaatu bakka nu bu'u soo qabaanne akkuma gartee mootummaan Itoophiyaatii fi kan Tigraay araaraaf jedhanii waliin ta'anii waliif mallatteessanii nagee uuman sanitti silaa arraan tana Oromiyaa keessatti illee uumamaa jechuudha. Rakkoon jiru hayyoonni keenya walitti yaada waliif hin yaadu waliif hin quudhan walitti naafan waan ja'amutu asiin nu gaha jira jarana kana keessaa baha dammaqa hayyoonni uummata walitti qabattan hayyoonni jirtan yoo dhugaadhaan Oromoo fi Oromiyaaf dhaabbattan dhimmi Wallaggaatilleen Oromoodha dhimma Oromoo fi Oromiyaati Wallaggaan yoo Wallaggaa fuutanii kutaa kudha takka keessaa baastan denuggusan Wallaggaan buqqaatee nuti Oromoo miti jettee gartee buqqaatu yoo barbaaddan malee yoo dhugaadhaan dhimmi Oromoo fi Oromiyaa kan isin laalchisu yoo taate dhimma Wallaggaa kana akkuma qe'ee teessanitti qe'ee teenyatti ganda keenyatti gosa keenya irratti amantii keenya irratti abbootiin amantii eessa jirtan abbootiin gadaa eessa jirtan hayyoonni Oromoo eessa jirtan namni xiqqashoollee namooma qabdan rahmata qabdan eessa jirtan ummanni keenya akka baalatti akkanatti harcaafamaa boombiidhaan affeelamaa osoo laaltan ani abbaa amantiiti ani sheekha ani qeesiidha ani abbaa gadaatiif hin jechuun salphina guddaadha mootummaan kuni sirrii jira haqarra jira jettanii nuuf faarsitan yaa akhi obboleessoo rabbii sodaadha hawaasa keenya rabbii sodaadha keessattuu hawaasni keenya kabiyya jiru naaf gala sodaatu jira garuu immoo ilaa yoom akkana sodaattanii jiraattan ilaa yoom warra diaasporaa daran warri humna qabu warri waan kana dhaabsisuu danda'u isinii biyya keessa jiru kanaaf rabbi haa dirmatuuf والمريد وان قوتم قدا ربي سبحانه وتعالى وان ولقها دبتو ربي بلا في بيل الرهق أبو ربي لولا الرهق أبو ربي سبحانه وتعالى يا ولقاتو ربي سوى الانجرة ولوتو ربي سوى الانجرة أبشر إن شاء الله نمدا برا ويانكم جماعة
rabbi